Innaan illaa innaa ilayna innaa raaji'uun yaa obboleeyyoon kiyya gosaadhaan gosa gartee gosa walii arrabsinee gosa waliitiin wal arrabsinee gosa wal xiqqeessuu kana dhiisnee yoo tokko taanee micoo dhalaa lamaalee dhalaa tana sagalee taanee dhalaan tun namni obboleettii hojii dhalatee obboleettii hin qabne hin jiru kunoo mitiyyoo tanaa taatu osoo ganamaa galgala muka kubziitii fi kana fayyadamtu osoo qubaa fayyadamtu qubaa fi mukoonni kubziidhaa jechuun isii anfariisee kunoo mitiyyoo gabbattuu bareedduu tananii agartanii miti. Qubaa fi mukunis kubziidhaa jechuun mixiyyoo anfariirsee jaarsa madaamichaa madaamtittiiti wajjin isii ciiftu jaartiin madaamtichaa rabbi kaasee tosseenii kunoo danfa zeeyitii guutuu danfiftee kunoo matarra neeyxee kunoo obboleeyyoon kiyya jiruu takka hin qabdu jee kunoo aramnee kunoo suuraa telefoona isiitirraa gubbarraa iskiriinshot godhee natti fidee kunoo agarsiise yoo nama gartee hiqaamaa qabaatu yoo as keessa haa qabdan taate akka yoo holii quuqama qabaatan taate akka furmaata itti gootan jeet aramni natti fide kunoo mushteefaa keessa tunillee du'aa fi jiruu jidduu jirti jeen agarsiise jechuudha. Hayya tanaa taatoo kiyaarri jechuudha keessa ciccitee jiruu hin qabdu uummanni achi geesseet akka godhan wallaalanii afaan wallaalanii taa'utti jiranii obboleewwan kiyya sagalee dhayinee taanee fi mixiyyoo kana mushteefaa saniis akka isin baate akka isin wallaalamtu akka taasifnuun isinin jaa obboleewwan kiyya. Maaliif akkanatti gosuma wal xiqqeessu gara gosummaa maaliif fiina osoo dhalaan kun namni obboleettii hojjetee obboleettii hin qabne ni jira obboleettii teenya isin tunis akka isin lubbuu isii baraaramtu obboleeyyan kiyya dhalaan keenya kan heerumin warreen hin heerumin dhalaan dubre warri kana miidhaan akkanaa kun irra ga'u jira kan Muhammadoo miira keessa galchee akka qubaan hunda itti godhan akka hunda itti godhan agarsiisaa jiru Muhammadoo kunoo mitiyyoon tun osoo qubaaniif dhoytu qubni jechuu qubni namaan fariirsu malee bishaan kun dawaadha bishaan dheeraa kun yoo dhabdan gafaladhaatti dhagaa bishaan keenya kun isiniif dawaadha wallaahi laziim kunoo qubaan ifaan fariirsitee kunoo rabbi kaasee kiyaara fuutee kiyaa biraan osoo iftumtu jechuudha kiyaara keessatti caccabe kunoo ammaan tana gaha du'aaf jiru gitti gitti obboleewwan kiyya warra hiqaamaa qabanitti raqama isaaniitillee kunoo gurbaan warra bira jiru isiniifin azzalat isiniifin maxxansaa raqama isaaniitillee fudhannee akka ijoolleen tun lubbuu baraaramtu godhuudha qabnaan isiniin jaa obboleewwan kiyya koomantii. Waan baay'ee nama gaddisiisu fedhii foonitiif jettee miidhaa guddaa qaama isheetirra geessiste obboleewwan keenya shamarranii. Adaraa keessan of eeggadhaa wanta akkanaarra yoo fedhiin foonii isin qabe ta'e bahaa heerumaa galaa heerumaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu ana nagaa kooti isin akkam jirtu fayyaa keessanii an nagaadha isiniin jecha egaa hordoftoota kooyi waan hedduu na gaddisiise tokko viidiyoo amma jalqaba irratti dhaggeeffattanii isin dhageesse kana hedduu laphee nama cabsa. Obboleewwan keenya maali wanta akkanaa kana hojjechuun maali wanni haraamii hojjechuun maali wanni nun barbaachisne keessattuu shamarran nun barbaachisu wanta akkanaa kun jechuudha. Innaa akkuma argitan ka obboleewwan keenya kuni wantoota garaagaraa wantoota mana madaamii keessa jira wantoota garaagaraa qaama saalaa isaanii keessatti gochuudhaaniin fedhii isaanii ofirraa akka bahu taasisan keessatti miidhaa guddaa isaan dhaqqabee jira jechuudha. Miidhaa guddaan dhaqqabee amma hospitaala jiru jedhanii jiran. Hospitaala jiru akka ijoollee Oromoo dhaqqabdanii ijoollee kana yookiin gara biyyaatis ta'ee akkasuma immoo yaallamuus akka dandeessu jedhan. Dhugaa rabbi jechuudha. Ani viidiyoo argee jira viidiyoo akkasii argeetan jira. Viidiyicha san immoo isiniif fida dhugaa rabbi dubbachuu jechuudha. Wanti akkasii jechuudha. Dhugaa viidiyoota akkasii argeetan jira maaliif namni akkamitti dhala namaa ta'ee wanni cubbuu kun immoo nama barbaachisu dhugaa rabbi shamarran keessattuu qaama ofiit irratti wanni akkanaa kana raawwachuu inde amma qaama kee keessatti kunoo ijoolleen amma akkuma mucaan jedhu maalidha ani maqaalee dhabuun baay'ee tokko natti ulfaatee jira maaliif waan kun waan barbaachisu miti obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa qaama saalaa keessatti ashaakiltii qaama ofii keessa kaanii har'a qaama keessatti citee hafee kunoo akkasitti makaraa argaa jiru jechuudha. Dhugaan ija kiyyaa arga waan ija kiyyaa arga viidiyoo ija kiyyaa argeetan jira viidiyicha tokko jechuudha. Yoo akin beetii keessa geessanii viidiyoo kaarotti jeezarii jedhama laa jeezarii mati kiyyaara keessaa baasan argee jira. Wanna ija kiyyaa argeen dubbadhaanii jechuudha. Kunillee fakkeenya akka saniiti miceeyyoo ijoolleen kin jechuudha. Maaloo ijoollee maaloo maa rabbii koo maaloo of eeggadhaa. Maaloo ijoolleen Oromoo hedduutu jira dhiirri hedduutu jira. Yoo ijoollee dhiiraa Oromoo dhabdanii saba biraatu heeruma wajjin jiraadha bahaati osoo dhirsa madaamin taane immoo ofii keessanii bahaa heerumaa badaa ti heerumaa yoo baqqaa fedhiin akkuma malee sin godheetuma waan akkanaa waan likkisaa qaama keetirratti miidhaa fidutti fayyadamu taate jechuudha. Ara baay'ee tokko namaas dhallaa dhugaa rabbii jechuudha. Innaa ijoolleen kun akkuma beekamu kun wanta akkanaa kana hojjetanii raawwatanii
kan isaan amma akimii akkasuma mana naannoo keessatti qabamanii wanta kanaan miidhamanii mana akimii jiru jedhee jira. Ani kan waaqayyoon haa beeku mucaan kun dhugaa jedhe ta'e soba ta'e ta'e rabbiin haa beeku. Namtichatu natti ergee tanan maxxansee anis bakka isaan jiranitti isaantu natti ergee namticha warra shaambara taa'antu natti ergee rakkina cimaa keessa jirtii jedheeti natti ergee namtichi kooppii godhee natti ergee achumaan illee maxxansee jedhe. Dhugaa ani hin beeku. Waaqayyo haa beeku. Garuu kun dhugaa rabbii jechuudha. Jechuun wanta kanaa kanammoo viidiyoo isaatiin argan. Viidiyoo isaa agarraan inni wanta kana irratti hojjechuu jalqabe hojjedhe jechuudha. Maaliif dhugaa ta'innaa wanti kun kan jedhu dhugaadha waan ija kiyyaa arge akin beetii geessanii yoo keessaa baasanen ija kiyyaa arge viidiyicha san jechuudha. Viidiyicha ishiin kaarotii jezarii miti kaarotii maali maqaa isaa kiyyaara yoo qaama ishii keessatti jechuudha. Badee fi badee bahuu dadhabe jechuudha. Maaliif kun cubbuu guddaadhallee ofiifillee qaama ishii irratti miidhaa guddaa fide jechuudha. Maal obboleewwan koo galtanii heerumtanii ofii fedhii isin qabe galtanii baatanii baddanii tuma deemtanii sammuu biraatuun heerumtanii hanga waan likaskisa kana guurtanii ashaakiltii qaama keessan keessatti uffixxan. Ara baay'ee namaas xalla dhugaa rabbii ani naas xallee dhugaa rabbii jechuudha. Bakka shamara ta'uu baay'ee naf jibbe. Miidiyaarra fiigaa bara ijoollee miidiyaarra wanni fiigu kuni bee ani maalidha jettee bakka sana boosuu qabda. Ati maa haasoftaa ati shamaraa jetta. Shamara yoo hin ta'e hoo kan irraa ofaa eeddufiifan itti malee ani shamara ani waan akkasii dhiisiti dhiiruma dhiira taasisu dhiira bira dhaqu. Dhiirri abbaa manaa kooti kan seera naa dhufe isa qofa malee dhiirri biraatu dhiira natti hin fakkaattu hin dhaqus hin fakkaattus ofii kooti akka yaada kooti akka laalcha kootitti jechuudha. Kanan waan cubbuu kana hojjedhu haafu jechuudha. Dhiiruma biraa dhiiruma ilma namaatiyyuu yoo ta'e dhiira biraa bira hin deemu abadan dhirsa kiyyaan alatti jechuudha yookiin abbaa manaa kiyyaan alatti jechuudha. Maaliif cubbuudha cubbuu irraa addunyaa tana fedhii foonitiif jettanii addunyaa tanaaf jettanii dhiirota sagal kurtanii buutan akkasuma immoo waan hin barbaachisne waan nuti qaama keenyatti hin barbaachisne miidhu fedhii daqiiqaa meeqatiif jettanii jechuudha. Ijoollee shamarranii keenya kan akkana godhu ijoollee shamara biraati miti. Maali kun salphina gana ga'u maaloo baa heerumaa yoo barbaadan yookiin galaa heerumaa yookiin badaatuma badaa heerumaa kana ashaakiltii akkasiin godhinaati badaa heerumaa. Nutti deebii ammallee gizee tokko dhaabatee jidduudhaan ammallee nutti deebisanii jiran. Maali kun salphina gana ga'u? Ara isiniin fuunuti ijoollee Oromoo ijoollee Arabaa nuun jedhan hunduma keenya watti nu qabume. Anatti fayyaalatti dhanaan jedhan yoo fayyaalatti ta'e jechuudha. Hunduma keenya walitti nu qabanii xannatti tokkotu foon hunda ajechaa san. Shamaroota akka takkatu shamaroota hunda ana bultii qabdus kan bultiin qabnes kan dalagattee jiraattus hundumaa maqaan keenya nu bada jechuudha. Kanaaf ofirraa farmachuu qabna. Wanni akkanaa viidiyoo akkanaa agarraa irraa balaaleffadhaa. Waaqayyoon waan akkanaa nu haalagu. Maaliif dhiirri doo jiru wanni akkas hojjetanii cubbu. Aree nama keessa hin deemu moo hin deemti moo gaafa fayyite yookiin gaafa sobaa taate soo ajjeese wanti kun keessattuu hafee doo ajjeese maal gooti. Inni ammoo deemtitu jettee nama keessa deemti maatii ishee keessa deemti abbaa manaa kamtu ishee fuudhee wajjin maatii horatamee sun. Ati dhirsa kanatti heerumtee ashaakiltiitti heerumtee yookiin kiyyaarratti heerumtee yookiin jazarratti heerumtee wasiin jedhe maal jetta? Ibadee masalphanne bare inni masalphanne ijoollee dhabbinaa nyaatu. Waanuma jennee deemnu wallaalee barane maaloo biyya namni dharga kaama namni dharguu miti beeknu argu bare shamara biyya alaa hojjetan hunduma keenyatti nu qabu bare. Ati isaanis waanuma akkas gochaa oolu itti fakkaata. Waaqayyo nu alagu kana rabbi dhugaa waaqayyo jechuudha. Maa ijoollee fina jeestanii waan gootan dhabdan lubbuun ta'e ba'uu wayyaa kana akkanatti gootee namni si arguurraa lubbuun ta'e darbuu si wayya. Bakka lubbuun ta'e darbuu wayya. Ana akka goote kana akkas arguurraa lubbuun darbuu wayya. Maalibboo ta'e ara maaloo ijoollee safuu keessanis eeggadhaa waa hundumaa eeggadhaa akka amantaallee eeggadhaa. Amantaan kamiyyuu waan akkanaa haraamii kana dalagatan jedhu tokko abadan hin jiru amantuma kamii keessattuu wanti haraamidha. Dhirsa ofiitiin alatti wanti likiskisni walii gad deemamu kun haraamidha hundi isaatu jechuudha. Cubbuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyo sinaa eegu. Dhugaa hedduutu akkana gaddisiise wanti ijoolleen kun hojjettu jechuudha. Annaa akkasissan hin jedhu obboloota koo adaraa ofirraa of eega. Wayyoo nama salphanne yaa rabbi maal goona badee maqaan nu badee bari. Ijoollee maqaan nu badeen jirru bar wayyoo maal jennee deemna nama keessa ejjenneetu hin deemnu bar. Banne.